callisni dhukaasa dhaabuu sagalee dho'insaati yeroo cabu addunyaan dhugaa sodaachisaa tokko hubatti. Kuni kana booda boqonnaa miti. Kuni kana booda jalqaba waraanaati. Wanti dirree waraanaa tasgabbeessuuf yaadame abidda gadi fagoo kan qabsiise yoo ta'u, rukuttaan hunduu ulfaatina waan baay'ee baatuun bakka bu'uu danda'a. Amma koreen eegdota warraaqsa Islaamaa deebii cimaa gaabbisiisaa ta'e kennuuf akeekkachiiseera. Sirroonni kuni kana booda daangaa qofarratti kan daangeffame akka hin taaneef godha. Jeneraal Majiid Moosaviin haleellaan Hizboolaa irratti raawwatamu akka haleellaa Iraan mataa ishee irratti raawwatamuutti ilaalama jedheera. Kanuma waliin haleellaan Israa'el Beerut irratti raawwatte wallabdee gara balaa guddaa qabuutti kan dhiibe yoo ta'u, lubbuu namaa dabarsuu fi gaagaabni dabalaa dhufuun naannicha raaseera. Sana booda yeroo waan hunda jijjiiruu danda'u kan dhufe. Gabaasni humna waraana Israa'el irraa ba'e akka mul'isutti hoogganaan Hizboolaa Naahim Qaasim haleellaa halkaneedaa kanaan ajjeefamuu hin oolu jedhameera. Wanti kun yoo mirkanaa'e wallabdee kana hammeessuu qofa osoo hin taane irra deebi'ee ibsuu danda'as jedhameera. Amma dirree waraanaa kana booda to'annaa jala hin jiru. Innis babal'achaa cimaa fi gara bakka haloo ba'uun gaafii ta'uu dhiise garuu mirkanaa'aa ta'etti ce'eera. Dhukaasa dhaabuun callisuun obomboleettiin ol ka'eera. Yeroo addunyaan callisee eegu shubbisni waraanaa ammas sagalee dhageessisuu jalqabe. Dhukaasa dhaabuun mallattaa'uu danda'a. Garuu dirree waraanaa hin callisne hafuura baafachuu qofa. Boqonnaa dadhabaa jalatti humni walitti qabamaa jira. Murtoon jabaataa jira. Tarkaanfiin itti aanus qophaa'aa jira. Beniyaamin Netanyaahuu yeroo kamiyyuu gara lolaatti deebi'uuf qophii ta'uu isaanii labsaniiru. Doonaald Tiraamp humnoonni Ameerikaa cufamanii fi fe'amanii waliigalteen dhugaa godhamutti daangaa Iraan irraa akka fagaanne ajajaniiru. Akkasumas pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan akeekkachiisa ifa ta'e deebii kennaniiru. Waliigaltee cabsuun kamiyyuu humna murteessaa ta'een deebii argata jedheera. Wanti kun dhuguma nagaa miti. Kun yeroo murtaa'aa tokko keessatti rukuttaa tokkoo fi shallaggii dogoggoraa tokko hundumaa deebisee qabsiisuu danda'a. Waraanni kun hin xumuramne eegaa jira. Sagalee waraanaa yeroo badu addunyaan of eeggannoodhaan dhaggeeffatti. Nagaadhaaf osoo hin taane wanta itti aanee dhufuuf malee. Sababni isaas seenaa waan bal'aa ta'e nu barsiiseera. Lola booda callisuun murtaa'aa ta'e hafuu danda'a. Yeroo baay'ee yeroo boqonnaan itti aanu uumamu ta'us danda'a. Callisee obsaa yeroo tokko immoo jeequmsaan lafti tasgabbaa'ee mul'achuu danda'a. Samiin kana booda abiddaan gubachuu dhiisuu danda'a. Garuu tasgabbii dadhabaa sana jalatti wanti humna guddaa qabu tokko socheera. Israa'el yeroo barbaaddetti gara lolaatti deebi'uuf qophii ta'uu ishee labsiteetti. Kaayyoon ishee akka hin xumuramneef humni ishee qarqara irra akka jiru ifa gooteetti. Kuni afaan cufaatiin miti. Kuni afaan itti fufiinsa qabudha. Gama biraatiin ammoo mallattoon duubatti deebi'uu hin mul'atu. Iraan sodaadhaan osoo hin taane onneedhaan deebii kenniteetti. Hooggansi ishee dhukaasa dhaabuu cabsuun kamiyyuu deebii murteessaa fi hatattamaa jabaa kan shallagamee fi araarama kan hin qabne akka argatu ifa godheera. Ameerikaan ammoo humnoonni ishee haga waliigalteen dhugaa galmaa'utti qophaa'ee akka turu ajaja kenniteetti. Kanaafuu wanti nuyi argaa jirru waraana xumuruu osoo hin taane jijjiirama sa'aatiiti. Sababni isaas waraanni har'a misaayilaa fi diroonii qofaan hin lolamu. Deebii ejjennoon yeroo fi humna xiinsammuutiin lolama. Ibsaa akeekkachiisa fi gocha gidduutti callisuudhaan lolama. Yeroo ammaa kanas mallattoon hundi dhimma qaba. Israa'el waa'ee bu'aa ba'ii fi ergaman xumuramne dubbatti. Iraan waa'ee abbaa biyyummaa fi haala kabajamuu qabu dubbatti. Tokkoon isaanii seeneffama isaanii ijaaraa jiru. Tokkoon sochii itti aanu qopheessaa jiru. Garuu hunda jalatti balaan tokko dhukaasa dhaabuudhaan dadhabaa ta'uu himeera. Yeroo nageenyi labsamu boombiin ammallee kufuu itti fufeera. Addunyaan wanta balaa qabu hubachuuf ilaalaa jirti. Kuni boqonnaa abiddaan guutameera. Dhimmi dhukaasa dhaabuu goggogaa ta'us sagaleen dhoo'insaa reefu hiika mataasaa kennuu jalqabeera. Wanti akka yeroo tasgabbiitti labsame dafee waan baay'ee dadhaba. Waan baay'ee tasgabbaa hin taanetti of mul'iseera. Balbala cufame duuba dippiloomaasiin itti fufeera. Garuu lafarratti dhugaa seenaa adda ta'e hima. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii yaaddoo hatattamaa kaasaniiru. Kallattiin fiild maarshaal Asiim Muniir waliin dhukaasa dhaabuu ifatti cabe irratti dubbataniiru. Ergaa suni laafaa miti cimaa ture. Waliigalteen taasifameera garuu hin kabajamne. Waliigaltee yeroo caccabus bu'aan uumamuu jalqaba. Paakistaan kan waraana hamaa kana gidduu seenuuf gahee olaanaa taphatte. Amma giddu galeessa obomboleettii guddachaa jiru keessatti of argiteetti. Nagaa duraanuu dhiibbaa jala jiru walitti qabuuf yaalaa jirti. Qindoominni itti fufeera. Mariin cimaa jira.
garuu haalli jiru mirkanaa'uu dhabuutti siqeera. Sababni isaas dirree waraana irratti callisni sun hin turre. Libaanos keessatti ammas samiin abiddaan guutame. Haleellaan qilleensaa Beerut dabalatee magaalota gadi fageenyaan rukutuu itti fufeera. Badiisa miidhaa fi sodaa ta'e hambiseera. Wanti dhukaasa dhaabuu ta'uu qabu gara boombii cimaa torban darbe mul'ate keessaa tokkotti jijjiirameera. Kanuma waliin haleellaan gara Iraan mataa ishee kan ga'e yoo ta'u, bu'uuraalee misoomaa odola laavaan dabalatee bakkeewwan miira namaa kakaasan irratti xiyyeeffateera. Ergaan cimaa ture garuu deebiinis cimaa ture. Sababni isaas yeroo kana deebiin gaafii hin eegu. Libaanos irraa humnoonni diddaa saffisaa sochaaniiru. Hizboollaan rokkeettii gara Israa'elitti furguugseera. Dhukaasa dhaabuun duraanuu akka cabes labseera. Ergaan isaanii ifa ture. Aga weerarri itti fufetti deebii kennuunis itti fufa. Kun kana booda boqonnaa to'atame miti. Kuni dhukaasa jalatti dhukaasa dhaabuudha. Kanuma waliin dhugaan lafarra jirus ulfaataa dhufeera. Namoonni nagaa gidduutti qabamaniiru. Magaalonni raafamaniiru. Sararri waraanaa fi nagaa gidduu jirus ijaan hin mul'anne jechuun ni danda'ama. Amanaannichi qarqara qilee dhaabbateera. Dippiloomaasiin ammallee lubbuun jira. Garuu balaan jirus akkasuma. Haleellaan hundi, deebii kennuun hundi, akeekkachiisni hundi haala kana to'annoo dhabsiisuu danda'u. Sababni isaas yeroo walamantaan dhabamu nagaa yeroof ta'a. Wallabdeen immoo waan hin oolle ta'a. Addunyaan ilaalaa jirti. Sagalee itti aanu dhaggeeffachuuf, jechoota nagaa ta'uu fi dhiisuu isaa adda baafachuuf.